birreen Itoophiyaa nootiin haaraan amma jijjiirame kun dogongora maxxansaa qabaachuu isaa uummata keessatti burjaajii uumee jira. Birreen Itoophiyaa waggoota 20 oliif tajaajile nootiin abbaa 50 fi abbaan dhibbaa jijjiiramuudhaan nootii haaraa abbaa 200 dabalatee maxxanfamuun raabsamaatii jira. Seerota nootii qarshii baankilee addunyaa irratti tumamanii jiran keessattis dogongoroonni xixiqqoon saxaxaa waliin wal qabatan maallaqa irratti yoo mul'atan maallaqicha hojiin ala gochuu waan danda'aniif of eeggannoon murteessaa ta'uu hayyoonni diinagdee dhaamaatii jiran. Keessumattuu rakkoowwan lakkoofsa maallaqaa akkasuma gita maallaqaa waliin wal qabatan yoo jiraatan rakkoo wal dhahinsa diinagdee uumuu malus jaamaatii jira. Birreen Itoophiyaa isa haaraa keessaa abbaan dhibbaa rakkoo saxaxaa fakkii leencaa achirratti mul'atu birriidha gara birriitti adda addummaa kan qabuu fi inni tokko achi siqee kan biraa irratti ammoo ol siqee mul'ata. Nootiin abbaan 200 ammoo gita maallaqichaa ibsu irratti rakkoo maxxansaa kan qabu yoo ta'u afaan Ingiliffaatiin gitni maallaqa seeraan kan hin qubeeffamne ta'ee qubee daadhiisuun mallattoo O akka qubee daatti fayyadamee jira. Maddii rakkoo kana lamaanis xiyyeeffannoo dhabuu akkasumas ariitiin marii ogeessotaa malee hojjetamuu isaatii kan jiru marsaalee hawaasummaa irratti qeeqaaf saaxilameetii jira. Haalli birriin kun itti maxxanfame maallaqni sobaa biyyattii keessatti akka baay'atu daandii saaqaa jira jechuun hawaasni sodaa qabu ibsachaati jira. Hanga ammaattis maallaqni sobaa maxxanfame wal fakkaatee raabsamaa jiraachuun iddoo tokko tokkotti mul'achaa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya. Walumaa galatti adeemsi maallaqa haaraa bakka buusuu kun burjaajii guddaa uumee jiraachuu addeessani.